Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ejereetti namoota harka qalleeyyii fi manni jireenyaa ijaarameetiin kenname Alamoo Liqaa. Adde Birqii Dhaabaa fi Adde Fitsum Abbabaa jiraattota godina Shawaa Lixaa magaalaa Ejereeti. Adde Birqiin harka qalleettii ta'uu isaaniitiin hojii humnaa mana namaarra naanna'uun hojjetanii galii argataniin ofii fi harmee isaanii ittiin jiraachisuu himuun yeroo ammaa garuu haalli jireenyaa itti cimuurraan kan ka'e mana kiraa kaffalachuun illee yaaddoo guddaa itti ta'uu dubbatu. Asiraa carqii namaa miiccee tanaan warra bishaan hin qabnerree bishaan waraabetiifan akkanatti jiraadhee haadhati ammoo hoggaan biraa deeme immoo isumaanummoo ijji ishiin haalaa dadhabee amma mana kiraa sanuu nuuroon natti waddadee mana kiraa sanuu kaffaluu dadhabee. Adde Fitsum Abbabaa ammoo Sudaan magaalaa Kaartum jiraachaa turanii haa ta'uutii rakkoo nageenyaa Sudaan keessatti mudateen qe'ee fi qabeenya isaanii hunda dhiisuun lubbuu isaanii fi kan ijoollee isaanii baraaruuf gara biyyaatti deebi'uu dubbatu. Duraanaan Kaartumiin ture achitti akkuma namaa mana ijaareen addunyaas achi mana eenyu kan hin jedhuun nan qaban ture waraana sana jedheen mi'a koos hunduma gateen bahe. Harka qalleeyyoonni kunneen yeroo ammaa kana deeggarsa abbaa qabeenyaa tokkoon taasifameefin mana jireenyaa argachuu isaanii dubbatu. Bayi mana gallakkisi bakka naan jedhan echa seena ka echa deeqatana echa seenee tanan kaffale echa seena echaan argadhan yeroo kanatti waddade kana jedhee anumaa jedhee isin haatoon immoo sinna dhaqqabdan. Abbaan koo dadhabaadha waan anan na gargaaran hin qabu abbaa ijoollees immoo achumattan dhiisee dhufe asitti naan dhufu immoo nama na gargaarus nan dhabe qabalee keessa seenee na gargaaraa jedheenii mana naa kennaniiti. Nama deeggaruun boqonnaa sammuu namaaf kennuun cinatti gahee lammummaa ofii bahuudhaa kan jedhan abbaan qabeenyaa Baqqalaa Tsaggaa'ee bulchiinsa magaalaa Ejjeree waliin ta'uun kenna tajaajila lammummaatiin dubartoota harka qalleeyyii lamaan kanneeniif mana jireenyaa ijaaruun dabarsanii kennaniiru. Abbaan qabeenyaa kun qabeenya qabaniin lammii isaanii deeggaruun gammachuu guddaa kan isaaniif kenne ta'us dubbataniiru. Qabeenya waa guddaa qabaadhee osoo hin ta'in waanuman qaburraa lammii kootiif qoodee boru jireenya gammachuun jiraachuu danda'a. Biyyi kun maallaa gootirra ani maal godheef biyya kanaaf kan jedhu yaaduun qaban hin jedhuun of amansiisee gara hojiitti galee waan ta'eef yeroo hundayyuu nama deeggaruuf misooma magaalaa kana keessas ta'e misooma biyyattii kana keessatti hojjetamu deeggaruun qaban hin jedhu of amansiisee jira waan ta'eef har'a maatii kana iddoo kanatti gaafan argu baay'een gammadaan. Maaliif yoo jettan namni ani nyaadhee bulee agabuu buluun qabu ani mana keessa bulee namni ala buluun qabu yaada jedhutu keessa gootu jira yeroo hunda. Bulchaa itti aanaan godina Shawaa Lixaa obbo Takkaaleenyi Maamuu akka godina Shawaa Lixaatti kenna tajaajila lammummaatiin hojii bal'aan hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Haaluma kanaan akka godinichaatti kenna tajaajila lammummaa gannaa bara 2016tiin harka qalleeyyiif manneen 3,600 ol ta'u ijaaramuun dabarfamee kennamuus himaniiru. Akka godina keenyaatti bara darbe nama 4,772tti mana ijaarraa kenna tajaajila lammummaa kanaan jennee qabannee nama 5,156 mana itti ijaaruu dandeenye. Bara kanas yoo xiqqaate nama 9,596tti ijaarra jennee hamma ammaatti mana 3,605 irra geenye. Baroottan darbanii sababoonni kufaatii barattoota maali qulqullina barnoota fooyyessuu fi achumaanis lakkoofsa barattoota qormaata darbanii dabaluudhaa fi gaheen maatii maal ta'uu qaba kan jedhu irratti sabboona gaddafaa waan xiinxale qaba itti dhiyaadha. OBN bara 2016 keessa qorannoo maatii barattootaa meeqatu ijoollee isaanii hordofa jedhu gaggeessee ture magaalota Oromiyaa 5 Asallaa, Adaamaa, Hoolota, Dodolaa fi magaalaa Eddoo keessatti maatii barattootaa barsiisotaa fi barattoota odeeffannoo kana godhachuudhaan irraa qoratee ture maatii barataa 101 keessaa maatiin 78 yookaan harki 77.2 deeggarsaa fi hordoffiin isaan barattoota isaaniitiif qaban barattoota isaanii akka baay'ee quban qabnetti kan deebii argate OBN manneen barnootaa sadarkaa tokko
tokkoffaa fi lammaffaa 12 irraa barsiisota 52 yaada OBN'if kennan keessaa immoo 48 yookaan harki 92.3 deeggarsii fi hordoffii maatiin barattoota isaanii yookaan ijoollee isaaniitiif godhan gadi bu'aa akka ta'e barsiisota irraa kan odeeffate. Yaada manneen barnootaa kana keessatti immoo barattoota 91 irraa funaannateen immoo OBN barattoonni 77 yookaan harki 84.6 deeggarsii fi hordoffiin maatiin isaaniif taasisan laafaa akka ta'e kan isaan himanii. Magaalota Oromiyaa qorannoo kanaaf filataman keessatti maatiin harka 83.2 barnoota irratti deeggarsii fi hordoffiin ijoollee isaaniif godhan gadi bu'aa akka ta'e kan isaan kaasan jechuudha. Nutis kanumarra dhaabbannee barataa Naataanaan Girmaa mana barumsaa addaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Hacaaluu Hundeessatti barataa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2016 qabxii 600 keessaa 551 fiduudhaan fakkeenya ta'e argannee dubbisne. Hordoffii fi deeggarsi maatii barataa kanaaf godhan maali akka ta'e gaafanne. Maatiin hagam barataa cimsuu keessatti barataa ijaaruu keessatti dandeetti barattoota cimsuu keessatti gahee qabu kan jedhu yaafachuu fi hordoffii fi deeggarsi maatiin barataa kanaaf godhan akkaan murteessaa akka ta'e kan inni kaasu kufaatii barattootaa keessa maatiin harka qabu jedhee amana. Barataan kuni gorsuun qajeelchuun haamilee ittoruun gaarii ta'uudha kan inni kaasu. Kutaa tokko eegalee barataa cimaa akka ture kan inni nutti hime. Tumsi maatii gaarii ta'e abbaansaa barsiisaa waan ta'eef immoo akkan barataa cimaa ta'u na dhiibaa ture abbaan kiyya jedhee kaasa. Milkaa'ina koo har'aaf karooraan dubbisuun isa ijoo ta'us hubannoon ani kutaa tokko yoo osoo hin galiin manatti maatii koo biratti qubee lakkaa'u irraa kaasee qabu immoo akkan ani har'a qabxii gaarii kana fiduuf raacetiinaaf ta'e waan jedhu kaasee barataa cimaa uumuun kutaa tokko eegala. Hojiin mootummaan mana barumsaa bu'uura boruu jechuun eegale immoo akka carraatti ilaalamuu qaba. Yoo maatiin itti fayyadaman yeroon itti dhala isaanii barsiifatanii nama biyyaaf ta'u yoo argatan amma jedha barataa Naataanaanii. Namoonni hedduun immoo barnoonni kana booda badeera jedhu. Ati maal jetta jennaan abbaa jabaateef barnoonni kana booda carraa guddaadha jedha. Kafanii kutaa shanga'u maatiin mul'ata boruu natti maa turanii anis sanan yaada. Sadarkaan keessa yoon galu immoo badhaasanaaf qopheessuun haamlee natti toru. Maatii hedduun sodaadha waan na reebaniifis miti waan na lolaniifis miti egeree koo natti himu akkanani hin dhiboofne na eegu jedha. Yoo mana barumsaa turellee eessa oolte jedhanii na gaafatu ganamaa galgala dabtara koo kitaaba koo tokko lamaan garagalchanii hojmanee hojjechuu koo maalan barreesse waan anani hojjedhe garagalchanii ilaalu kun akkan isaan sodaadhu yoo na taasiseera. Mana barumsaa addaa kanan galee kutaa 9 booda mana barumsaa kanan galee sana dura manuma barumsaa barattoota kaan wajjiniinan barataa ture. Mana barumsaa addaa kana galuu fi haala mijataa akkan argadhuufu ganamumaan cimuu kootu kana sanaan na ga'e. Qabxii gaarii fiduuf immoo haalli mijataan yoo argame gaariidha. Garuu haala mijataa argachuun dirqama miti. Barattoonni haala mijataa hin qabne yeroon warra haala mijataa hin qaban caalaa xiiqeffatanii qabxii gaarii fidan jira. Barataan tapha sooshaal miidiyaa ilaaluu irra dubbisuu qaba. Barsiisota gaa ramaduu fi hanqinni meeshaalee barnootaa akka ministeera barnootaatti jiraatus hojiin eegalame garuu gaariidha. Keessumaa yuunivarsiitiitti qoramuun nama ofitti amanamummaa qabuu fi gaariidha. Tarkaanfii tokko tarkaanfachuudha jedhee amana. Barataan kuni akka ilaalcha kaadhimamaa Dooktoraa Caalaa Abbabaatti immoo kana dura barattoonni dareetti kan darban ga'umsi isaanii madaalamee miti. Biqiltuu tokko gaafa dhaabdu yoo kunuunsitee lafaa fi bakka dhaabdu beektee waan isheen barbaachisu goote ol qabdee gaqqabdee fakkeenyaaf muka jal'ataa tokko waa jala dhaabdee yoo ati dhaabne yoo abbaan biqiltuu san dhaabe kunuunseen guddis biqiltuun sun injigaa mataa baachuu hin danda'u. Yoo irraa maaxxee bakka inni ga'uu qabuun ati ga'uudhaaf hin karoorsine biqiltuun sun guddatee galman ga'u jedhaniiti kan isaan kaasanii. Kana jechuun ga'een maatii kan barsiisaa kan barataan galma ga'ee qabxii gaarii akka fidu murteessaadha jedhanii kaasu. Barataan kutaa 9 olitti hangam tattaafatuyyuu wanti inni fidu agas baay'ee miti jedhaniis kaasu. Ga'umsi barataa osoo mana barumsaa keejii hin galiin eegaluu qaba. Barattoonni har'a qabxii gaarii fidan kun warra har'a kutaa 9 kutaa 10tti erga qormaanni xiyyeeffannoo argate ciman osoo hin ta'in warra jalqabaa kaasanii mana isaaniitti maatii biratti dubbisuu fi barreessu odoo kutaa tokko hin galiin xumurantu har'a sadarkaa kana ga'e. Sirni barnootaa kana dura hubannoon barataa fi ga'een maatii maali kan jedhu irratti hin xiyyeeffatu. Barataa baay'inaan barsiisuu malee nama meeqatu bu'aa buusa kan jedhu hin ilaalamu. Barataan kutaa 10 xumuruu galma isaa godhatee barataa taanaan akkamiin milkaa'a jedhanii gaaffii gaafatu. Kuufamni rakkoo barootaaf ture waan jiruuf immoo gaafa qulqullina barnootaa fooyyessuutti dhuftu immoo kufaatii guddaa qaba. Mataarraa gadi eegaluun immoo rakkoo ministeera barnootaa akka ta'e waggoota 4-5 tokko fuulduratti siqtee barataa kutaa 6 kutaa 7 irratti hojjechaa dhufuu caalaa mataarraa gadi jalqabuun akka rakkoo ta'etti warra qoosaa ol dhufetti qormaanni gaara ta'etti mul'ata. Gaafa rakkoon akkasii dhufu warra wayyoo qabuuf immoo ammayyuu wayyoon jira jedhanii kaasu. Mana barnootaa jechuun immoo bakka itti uffata jijjiiratan osoo hin taane bakka itti sammuun dhalootaa jijjiiramu. Barataan tokko gara mana barumsaa yoo deemu maaliifan deema jedhee karoora qabaachuu qaba. Kanneen akka oolmaa bakka oolmaa godhatanii karoora malee oolanii galan immoo irra hin caalu. Kana adda baasuu kan qabu immoo maatiidha jedhu kaadhimamaan Dooktoraa Caalaa Abbabaan. Barattoonni uffata isaanii baafatanii
mana barumsaan ala yeroon itti oolan in taajjabna. Dhamaatiin maatii isaanii ittiin dhaga'amu keessumaa ijoolleen hangafaa mana nama tokkooti dhiboofnaan ijoolleen itti aananis sanuma hordofuu bishaan mataa yaa'aa isa Oromoon jedhu sana ta'a jedhu dhimma durii fi amma kamtu irra ijoollee hordofa maatiin durii baay'een isaanii baranne kan amma immoo harki caalaan isaanii baratanii kamtu irra hordofa kan jedhuufillee gaafannaan dur manni barumsaa yoo dhiyoo hin jiru hanga kutaa 8 maatii bira teessee baratta mana barumsaa deemtee yoo sa'aatii barnootaan ala teessee horii eeguu dhaqxa waan ta'eef dabtara kee qabattee deemta waan ta'eef eessa turte eessaa dhufte maaliif yoo nageesse jedhanii gaafatu amma sun hin jiru barataa hordofuun hin jiru kan barate eessa ga'e ilaalcha jedhutu jira dur baay'ina irratti xiyyeeffachuun akka barataan osoo hin bilchaatiin eebbifame ba'u taasiseera barattoonni duubaan dhufanis sana ilaalaa guddatanii hunduma caalaa maatiin ga'ee guddaa qabu maatiin xiyyeeffannaa guddaa gochuu qabu itti gaafatamummaa gadi bu'insa qabxii barattootaa keessatti barsiisaan hanqina uume qaba maatiin barattootaa hanqina uuman qabu barataan of dagannaa uume qaba ministeerri barnootaa mataansaa rakkoo uume qaba mootummaan illee bakka hunda rakkoon nageenyaa rakkoon garaagaraa jira jedhee mootummaan illee xiyyeeffachuu irratti hanqinni jira eenyuyyuu yoo rakkoodha ta'e akka rakkoottiin ka'a yoo ta'e eenyuyyuu barataa irraa kaasee itti gaafatamummaa jalaa namni ba'u hin jiru kan darbe faarsuu caalaa immoo kan dhufuuf jabaatanii hojjechuun fala filannoo hin qabne akka ta'etti kan isaan kaasanii barsiisaan kunii fi barataan qabxii fooyyee qabu fidan kun jechuudha. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a beekumsi madda bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaan jira jedhamee amanama bakka haqni jirtu tokkummaan jira jedhamee amanama kanaafuu tokkummaa kan argisiisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.